ani mata dureen kiyya hojii moo bizineesii kan jedhudha. Hojii moo bizineesii yeroo baay'ee garaagarummaa hojii fi bizineesii iyyuu adda baasnee yeroo nuyi hubachuu dadhabnutu jira. Akkuma Alibaabbaan dubbate sana Alibaabaa ni bu'uureesse kun mucaan Jaakimaa jedhamu sun akkuma dubbate jaldeessa tokkotti yooti muuziidhaa fi doolaara fiddeetti laattee kan inni keessaa fudhatee isa kan gatu muuziidhaa jedhe. Akka muuziin akka doolaarri muuzii baay'ee bituu wallaaluu irraa madde sunii jedheetu dubbata. Nama keenyatti bizineesii fi hojii fiddee yooti dura keessee hojii isa qaxaramuu sana fudhatee sokkaa jechuudha. Akka bizineesiin qarshii baay'ee fidu hin beeku waan ta'eef namni baay'een bizineesiitti hirmaachuu irratti rakkoo qaba. Akkas yeroon jedhu namoonni tokko tokko maal yaaduu dandeenya? Bizineesiin qarshii barbaada, immoo qarshii hin qabnu, akkamiin bizineesii hojjennaa akkas ta'uu danda'a. Kan namni yaadu garuu bizineesii yaadarraa dhufa malee qarshii miti. Kanaaf furtuun dinagdee dhuunfaa fi kan biyyaa hubachuun yerootti fayyadamu kan jedhu kaayyoo intini kana isa jalqabaati. Kaayyoo leenjii mata duree kanaati. Jireenyi carraa miti filannoodhaan jedhaanii si waan jettan jettu. Garaagarummaa bizineesii dhuunfaa fi hojjechuu fi hojii qaxaramuu gidduu wanta jiru sana adda baasuu dandeenya jechuudha gara boodaarraa. Inni biraanii daandii qarshiin irra nu barbaadu soqachuu moo daandii irra qarshii barbaadnu soqachuu kan jedhu sanas akka kaayyootti ilaalla jechuudha. Gaafa sana daandii qarshiin irra nu barbaadu deemna malee gaafa leenjii kana xumurru qarshiin ofiin akka nu barbaaddu soqa malee qarshii barbaaduuf hin adeemnu jechaadha. Amma egaa akkas yeroon jedhu waan imaajineetiivii ta'e yookaan waanuma hin fakkaanne wayii fakkaachuu danda'a. Egaa yeroo kamiyyuu barnoota leenjiidha wanti jedhamu waan haaraate waan ta'eef sirnaan akka na dhaggeeffattanii kabajaan isin gaafadha. Jalqaba irratti waan dinagdee kana haasofna. Bizineesiis hojjennu, investis goonu, tarii qaxaramnees hojjennu, dinagdee keenya fooyyeffachuuf waan ta'eef achirraa kaanu. Dinagdeen kun immoo saayinsiidha silumayyuu. Dinagdee jechuun yeroo qabnu keessatti leencalloo daangaa qabnu sana filannoodhaan itti fayyadamuudha. Leencalloo daangaa jechuun maa inni limited resource kan jennu. Namni waan hunda guuttatee qabu hin jiru. Baay'een keenya dadhabnee fiinnee wanta argannu sun hundi isheeyyuu nu hanqattee yeroo yaada karoora keenya bira ga'uu dadhabnutu jira waan ta'eef garuu sanayyuu fayyadamuuf filannoo nu barbaachisaa jechuudha. Isa kamtu dursuu qaba waanan fayyadamu sana keessaa. Waanan hojjedhu keessaa maaliif limitedidha kaa leencalloo keenyatu daangaadha waan ta'eef filannoon keenya isa kam ta'aadha. Sana filachuudha. Saayinsii sana qoratu immoo dinagdeedha. Kanaafuu dinagdeen saayinsii namoonni dhaabbileen daldalaa fi mootummaan leencalloo qaban fakkeenyaaf maallaqa yeroo fi beekumsa isaaniitiin maal akka hojjetan murteessu akkasumas hubachuun itti gargaaramuu isaanii qoratudha. Namoonni kun mootummaan kun dhaabbileen adda addaa kun maallaqa yeroo fi beekumsa qaban sirnaan itti fayyadamaa jiru. Kun yeroo nuyi qabnu kun leencalloo daangaadha. Leencalloo uggaayyuu daangaadha. Ultimate limited resourceidha jechuudha. Maal kuni yeroo nuyi qabnu kun taayimiin nuyi keessa jiru. Bu'uurumaan yoo laallee saayinsii dinagdee akkamiin hawaasni leencalloo daangeffamaa qabutti fayyadamee jireenya dhuunfaa fi kan hawaasummaa isaa fooyyessuu akka danda'u kan qoratu saayinsii dinagdeeti. Egaa ogeessonni dinagdee silaa kana qoratanii daandiin kun hin baasa kun immoo hin baasu jedhanii uummatatti kan agarsiisan jechuudha. Imaammata mootummaas ta'e akeeka abbootii qabeenyaa akkasuma immoo karoora magaalaa tokko guddisuu daldala addunyaatti hirmaachuudhaaf fedhii yoo qabaatte rakkoo fi chaalenjii adda addaa si mudatullee xiinxaltee murtoo ogummaan masakameen murteessuu fi karaa humna guddaa qabu kan sitti agarsiisu maal jechuudha saayinsii dinagdeeti jechuudha. Namni bizinesii hojjetu tokko gorsa ogeessaa dinagdee akka barbaachisu beektu. Kanaafuu dinagdeen saayinsii hawaasummaa oomisha raabsaa fi itti fayyadama meeshaalee akkasumas waa'ee tajaajila kennamu tokko kan qoratu yoo ta'u
akkaataa namoonni dhaabbileen daldalaa fi hawaasni leecalloo itti bulchanis hanqina jiru to'atanii murtoo waa'ee qabeenya isaanii sana itti fayyadama isaa filannoo murteessuu akka danda'anitti daandii kan agarsiisu maal jechuudha? Saayinsii dinagdeeti jechuudha. Egaa dinagdeen gosa lama jedha. Dinagdee xiqqaa, bizineesii dhuunfaa kan jennu kana. Bizineesii dhuunfaa kan jennu kana, dinagdee maayikiroo ikoonomiks kan jennu immoo dinagdee akka waliigalaa yookaan dinagdee biyyaa jennee illee fudhachuu dandeenyu sana jechuudha. Isaan kun tiyoorii fi istaatistiksii fayyadamuun taateewwan filannoo dhuunfaa irraa kaasee hanga imaammata biyyaatti jiru xiinxalaa jechuudha. Dinagdeen qorannoo akkaataa ilmaan namootaa leecalloo hanquu limited risoorsii qabaniin waa hojjechuu danda'an sana murteessuu isaanii kan ilaalu jechuudha. Isaan kun murtii dhuunfaa, murtii maatii, murtii daldalaa yookaan murtii hawaasaa ta'uu danda'a. Amma waan dinagdee ofii guddisuu kun murtoodhuma abbaati. Murtoon sun immoo murtoo filannooti jechuudha. Karaa kamirra yoo adeeme irra caalaa leecalloon qabu kanatti yookaan risoorsiin qabu kanatti fayyadamee jireenya koo jijjiiruu danda'a jennee ilaaluun sun karaa ogummaa masa kame ta'uu qabaa jechuudha. Yoo sirni naannoo kee qoratte hanqinni dhugaa jireenyaa ta'uu isaa argitaa jedha. Hanqinni dhugaa jireenyaati. Namni waa guuttate hin jiru jechuudha jechuun. Amma waan ta'e konkolaataa yoo bitatte waa'ee manaa yaaduu jalqabdaa. Manas yoo bitatte immoo waa'ee waan mana keessa si barbaachisu sanaatti xiyyeeffattaa. Ammallee fedhiin kee dhaabbatu mana sana gara fooqiitti guddisuu garuu hanquudha waan hundi jechuudha. Meeshaaleen nuti itti fayyadamnu hanqina qabaa, tajaajilli nuyi kenninu hanqina qabaa, qabeenyaan wanta nuyi jennu kamillee waan jiru sanaa olii jechuudha fedhiin keenya. Sanatu hanqina sana bal'isaa jechuudha. Fedhii keenyatu dabalaa deema waan ta'eef. Qabeenyi kan akka humna namaa, meeshaalee lafa kana tajaajila barbaannu oomishuu fi barbaachisaa ta'us dhiyeessiin daangeffamaadha jechuudha. Waanuma barbaanne hin argannu. Waanuma barbaanne hin argannu. Egaa saayinsiin dinagdeedhaa kana qorataa jechuudha. Qabeenyi hoggaayyuu daangeffamaa ta'e yeroodha. Yeroon nama hundaaf daangeffamaadha. Sa'aatii meeqa qabna? Sa'aatii 24. Namni hundi sooressis hiyyeessis sa'aatii 24 qaba. Sa'aatii 24 keessattis galii argatuun meeshaaleef tajaajila bitataa jechuudha. Galii argatuun meeshaaleef tajaajila isa barbaachisu bitata. Garuu galiin wal caaluu danda'a jechuudha. Maaliif kun? Akkaataa itti fayyadama keenyaati. Hiyyeessaaf sooressi adii fi gurraachi yeroo qixuma qaba. Garuu akkaataa itti fayyadama yeroo sanaatiin galii adda addaa arganna jechuudha. Ani fakkeenyaaf ani Elon Musk qarshii 1,440 walqixa keessa keenya keessaa hin qabnu. Garuu guyyaatti daqiiqaa 1,440 qixuma qabna jechuudha. Maal adda addummaa anaa fi Elon Musk gidduutti kanu sooressa addunyaa sana. Fakkeenyaaf sooressonni torbanitti sa'aatii 52 hojjetu. Akka qorannoon tokko mirkaneessetti jechuudha. Nummoo torbanitti sa'aatii meeqa hojjenna? Sa'aatii meeqa hojjenna torbanitti? Ilaaltanii beektu? Guyyaatti sa'aatii 8 hojjettu, guyyaa 5 hojjettu. Sanbati lachan keessan jiru. 8 yeroo 5 meeqa? 40 jechuudha. Isaan torbanitti yeroo san sa'a 52 hojjetan, nuyi torbanitti sa'aatii 40 hojjenna. Sa'aatiin keenya sa'aatiin 12 garaagarummaa isaan gidduu jirudha. Garuu sa'aatiin moqixuma meeqa qabna? Sa'aatii 24 qabna jechuudha. Sooressonni TV ilaaluu fi dantaan qaban hojii isaanii hojjetatu. Nuti garuu sa'aatii 4 yoo xiqqaate guyyaatti TV ilaalla teenye. Feesbuukii kana qaqqabna. Bilbila haasofna. Argitanii TikTokii irratti sa'aatii daqiiqaa meeqa dabarsina guyyaa jireenya keenya keessatti. Nuti hojjechuuf yeroo hin qabnu, odeessuuf immoo yeroo qabnu. Gurbaa tokko dhattanii ati kopheellee qulqulleessitee utuu hojjette jettaniin anatu kophee qulqulleessaa jedha. Kottu immoo dhaqeen hojii kana sii kennaa yoo ta'e yeroo hin qabu siniin jedha. Garuu achi deebitanii daqiiqaa muraasa booda mana shaayee jala utuu inni taa'ee odeessu argita jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa kan uumetti fayyadama yerooti. Dinagdee keenya guddisuufis xiqqeessuufis akkaataa nuyi yerootti fayyadamnedha jechuudha.
Waa'ee yeroo kun waan salphaatti dubbatamee dhumu miti. Sana yeroonni waa mata duree tokko keessatti waan itti deebi'uu fi kana gabaabaadhumatti jedha. Fakkeenyaaf qorataan Ameerikaa tokko maal jedha? Umurii keenya waggaa 22 jedha. Umurii keenya keessaa waggaa 22 TV ilaaluutti dabarsinaa jedha. Kuni maalirraa fidamee guyyaatti namni sa'aatii meeqa TV ilaalaa umurii isaa keessatti immoo hammami kan jedhuun. Akkaataa nuyi yerootti fayyadamaa jirru mataansaa waan jireenya keenya yookaan dinagdee keenya jijjiiru miti. Inumaa ishee qabnu sana gadi fidnee jireenya gadadootti akka deemnu wayii nu godha. Kanaaf waan yeroo fayyadama yeroo leecalloo keenya keessaa risoosii guddaan yeroo nuyi qabnu kana yeroo sana akkamitti fayyadamnaan immoo karaa filannoo hin qabnedha jechuudha sana xiinxaluun. Inni biraan fayyadama leecallooti sirnaan fayyadamuu fi qisaasessuutu jira nu bira. Qusannoo fakkeenyaaf qarshiitti qusannoon fayyadamuu meeshaalee barbaachisan qofa bitachuu qabeenya uumamaa fi eeggannoo gochuun faan hanqina sirnaan fayyadamuun kana keessatti bu'aa guddaa qaba. Garuu hanqinni kun cimsee nu biratti mul'ata. Fakkeenyaaf yeroo ayyaanaa humnaa ol qabeenya keenya balleessuutu jira. Akkuma Oromoon mammaaku sana bor hin beekneen qoda boqoon ishee 9 ittoo ishee 12 jedhee sanni mammaaku sana quba qabna mitiiree sun waa'ee qusannooti. Hammam qabeenya keenya sirriitti qusanna. Ayyaanni dhufe jennee qarshii meeqa leecalloo keenya meeqa qisaasessina sana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Egaa waa'ee bizinesii hojjechuuti inni guddaan bizinesii hojjechuu fi hojii qaxaramuu kan jedhutu jira. Kamii wayyaa bizinesiidha moo wanti nu barbaachisu bizinesiidha moo qaxaramnee hojjechuudhaadha. Fakkeenyaaf hojii qaxaramuu keessa hojiin waan namni tokko ittiin jiraachuuf hojjetudha. Yeroo ofii gurguranii qaxaramanii yookaan of qaxaranii qarshii argachuutu jira. Galiin jiru dhaabbataadha iddoo kanatti. Galii dhaabbataadha. Galii baay'ee ol ka'ee dabalataan wanti nuyi argannu hin jiru. Ofis qaxarru yookaan nama birattis qaxaramnu yeroodhuma keenya kan nuyi gurgurru jechuudha. Inni biraani bu'aa battalaa argamsiisa. Fakkeenyaaf namni tokko hojii wayiitti ofis qaxaree nama birattis yoo qaxarame bu'aa battalaa waan umurii ji'a tokko keessatti nu qaqqabu argachuu dandeenya. Argachuu dandeenyaa qofa miti arganna jechuudha. Sanaan kiraayii manaa kaffalannaa jireenya mataa keenyaaf waan ta'u jiraanna jennee ilaalla. Hanguma hojjennudha kan nu kaffalamu dhimmi keenya yeroo hunda xiyyeeffannoo keenya dhimma miindaati jechuudha. Qarshiidhaaf hojjennaa. Walabummaa maallaqaa fi kan yeroo hin qabnu. Maallaqni keenya dhuftu asbeezaa fi kiraa manaa waan akkasitti darbiti. Walabummaa maallaqaa hin qabnu, walabummaa yeroo hin qabnu. Sababni isaa yeroo keenya gurgurreerra waan ta'eef. Egaa waan bizinesii waan waliigalaa dhimma hojii wal qabatu kanatti kaash filoo kwaadiraanti kan jedhu kan Roobert irraa waanuma gabaabduu dubbadhee darbaa. Bizinesii immoo hojiitu wayya kan jedhu asumatti argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf namni galii karaa 4 argataa jedha Roobert. Namni galii karaa 4 argata jedha. Inni jalqabaa qaxaramuudha. Namni qaxarame tokko yeroo hunda active incomeidha kan inni argatu. Fi dhimmi inni hojjetuuf waan miindaatiif jechuudha. Namni biraa immoo of qaxaree hojjeta yoo ta'e fakkeenyaaf suuqii banatee innis hojii qaba ofiin jedhee ba'a akkuma sanaa sa'aatii isaa gurgureetu hojii hojjetu sanarraa waa argatee ittiin jiraata. Jarri kun lachanuu yoo laaltan garaagarummaan yeroo irratti isaan qaban waluma fakkaataadha. Employee warri jedhaman yookaan warri qaxaraman hanga taate yeroo wayii qabu. Warri of qaxaran immoo hanga taa'e maallaqa qabu. Garuu lachanuu amala wal fakkaataadha kan isaan qaban. Kuni amala warri kun lachan qaban qarshiidhaaf hojjetu yeroo hunda qarshiin hin jiru taanaan mataatu isaan dhukkuba. Sababni isaa yeroo isaanii hunda qarshiidhaaf gurguran waan ta'eef. Warri gamanaan jiran kun yookaan karaa lammaffaa sadaffaan bizinesii hojjechuudhaan kan inni galii argatu namni tokko jedha. Bizinesii yeroo hojjennu immoo uummata nama qaxarree nama hojjechiifna nama wajjin hojjenna waan ta'eef qarshii kan argannu garee keessaati. Garee waliin hojjenna. Kan addanatti active income osoo hin taane siistema diriirsuudha wanti hojjetamu.
Namni bizineesii hojjetu tokko siisteema diriirsaa jechuudha. Siisteema isaa keessaatti galii kan argatu. Inni biraanii investera ta'anii hojjechuudha. Namni investera ta'e tokko immoo qarshii isaatu hojjetaaf. Lachan isaanii amala wal fakkaataa qabu. Yeroo qaban yeroon isaanii yeroo akka gaarii yeroo walaba ta'e qabu, qarshiis akka barbaadan qabu. Kanaaf jireenya employee ta'e sanarraa yookaan self employee ta'e sanarraa gara business owneriitti darbinee achiin gara hojii invest gochuutti darbuun karaa filannoo hin qabnedha jechuudha. Ammas yeroon kana dubbadhu warra akka koo qaxaramee hojjetuuf imaginative waan jedhamu sana waan argaa yaada wayii fakkaata gaafa dubbannu garuu teknooloojiin daandii nu salphisee jira akkamiin namni tokko business ownerii ta'uu danda'a kan jedhu booda keessa ilaallaa jechuudha. Businessii hojjechuun immoo meeshaalee oomishuu fi tajaajila adda addaa hawaasaaf dhiyeessuudha. Sanaanis fedhii addaa hawaasaaf barbaachisu guutuurraa irra caalaa bu'aaf kan hojjetamudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko kaafteeriyaatti mana nyaataa banee kaafteeriyaa isaa keessatti piizaa hojjeta yoo ta'e piizaa dhaxxanii fayyadamtu piizaa sana isiniif jedhee qopheesse osoo hin taane inni bu'aa argachuuf qopheesse garuu keessa maal hojjete jechuudha tajaajila hawaasaa hojjete jechuudha. Kanaafuu oomisha jira oomisha sana duukaa immoo tajaajila hawaasaa kennuutu jira. Xiyyeeffannaan isaanii inni guddaan bu'aa argachuuf yommuu ta'u abbootiin bizineesii fedhii hawaasaa guutuu fi galma waloorraa irra ga'uu irratti ni qiyyaafatu jechuudha. Fedhii hawaasaa guutuu maaf jedhu fakkeenyaaf iddoo tokkotti hawaasi zayitii barbaada yoo ta'e warri business ownerii ta'an kun immoo zayitii sana dhaqanii achitti raabsanii bu'aa argachuu barbaadu. Kanaaf fedhii hawaasaa irratti illee xiyyeeffatu. Bu'aa hawaasaaf caalaa garuu bu'aa ofii isaaniitti kan isaan hojjetan jechuudha. Kanaaf akka malee gatii uummatatti illee dabalu. Bizineesiin hojiilee adda addaa of keessatti hammatee waan jiruuf qarshii guddaa argamsiisuu danda'a jechuudha. Dhaabbata bizineesii keessatti immoo namoonni biroollee kurfaanii yookaan gurmaanii hojjechuu waan danda'aniif bizineesiin hojii dhuunfaan hojjetamu miti. Kanaaf maltii daayirekshiniidha jechuudha. Kallattii adda addaatiin bu'aa kanatti itti argattudha. Bizineesiin galii har'umee fi yookaan for active income miti kanatti hojjettu adeemsa yeroo keessa sirna ijaarrachuun bu'aa guddaa argachuudha waan ta'eef deemsi gara maaliiti jechuudha gara bizineesiitu bu'aa qabaadha. Bizineesii tokko keessa namoota baay'eetu hojjeta. Namoota sana keessa immoo yeroo isaanii akkasuma immoo qarshii isaanii fi isaan bu'aa isaan buusaniif qarshii isaan argatan gidduu garaagarummaan jiru bu'aa argattudha jechuudha. Kanaaf bizineesiin namoota baay'ee kurfeessitee hojjechuuf si fayyada. Walumaa gala hojii immoo bizineesii kan jedhu irruma caalaa namni tokko hojii qaxaramee hojjechuu caalaa bizineesii hojjechuutu bu'aa qabaadha. Qaxaramee miindaa argachuun jireenya har'umee akka jiraannu nu fayyada. Egaa jireenyi carraa moo filannoodha? Deebiin kan keessanii ulfaadhaa ani xumuree jira gabaabseen yeroo qaburratti irra deebi'a daqiiqaa 2 keessatti. Egaa bizineesiin uggaayyuu waan daandii si qabsiisu waan karaa guddinaatti si geessudha. Namni bizineesii hojjetu qarshiitu mana isaa dhufa. Qarshiitu deemee mana isaa dhufa. Namni qaxarame immoo qarshii barbaaduuf ganama manaa ba'a. Qarshii inuma barbaadaa hin argatu. Yoo argate immoo waan jireenya isaa jijjiirtu miti deebi'ee galaa boris barbaacha ba'a. Namni bizineesii hojjetu immoo qarshiitu mana isaa dhufaadha. Akkamitti dhufa? Siisteema ni diriirse keessa dhufa. Kana yeroo ujummoo diriirsuu maal jedhu keessatti bal'inaan ilaaluu dandeenya. Egaa mul'ata keenya milkeessuuf akkamiin qalbii keenya qopheessinee adeemsa bizineesii kana eegalla kan jedhu immoo mata duree itti aanu keessatti ilaallaa. Horaa bulaa deebanaa jechuun barbaada. Ani asuma irratti xumuree jira. Boodarra mariidhaan itti fufnaa jechuudha. Obbo Shimallis ni jalqabu mata duree kan isaaniitti darba. Sababni isaa namoonni baay'een hojjettoota mootummaatii biiroodhaa dhuftanii sanaaf isiniifis beekuutu nurra jira jedhee waan hin amanuufi kan akkamitti gadi buusas. Itti fufaa Obbo Shime.
Okay, nagama miti sagaleen koo. Nagama. Aye, obbo Shimeen hin jiranii? Obbo Shimee? Neetworkii baasela. Okay, amma obbo Shimeen seenanitti mari'annu tarii neetworkii baase natti fakkaata. Okay, garaagarummaa hojii fi bizineesii irraa dubbadhee ture gabaabsee sababni isaa yeroo baay'ee waan hin qabneef amma fulchaa argachuudha. Tiyootii kan jenneef iddoo kanatti leenjistootaa kenninaadha. Isin ofii keessaniyyuu namoota jajjaboodha, namoota barattanidha, namoota dubbistanidha, namoota irratti hojii kana irratti yaalii baay'ee goggootan ta'uu dandeessu. Kanaaf amma namoonni baay'een gaaffii gaafatu dhufanii what is tiyootii jedhanii gaafatu. Tiyootii jechuun training of trainers dha malee waan gara biraa miti. Namoota leenjii kennaniif leenjii kennuu jechuudha. Namoota jajjabaatu as keessa jiru akka obboleessa keenya sanyii faa. Sanyii faanatu leenjisa miti silaa leenjii kan naa kennuyyuu sanyiidha. Sanyii guddataa jechuudha namni wallaalee hin jiru. Namoota jajjabootu as keessa jira. Ani mata dureedhuma wayii fidee fulcha kenneen namoonni akka irratti mari'ataniif malee leenjii agas jabaa ta'e miti kan qopheesse garuu yeroo tokko tokko rakkoon nuyi qabnu maa inni ani bizineesii hojjechuu hin danda'u jenne of amansiifna. Bizineesii hojjechuu dadhabuu koo kanaaf immoo yeroo hunda qaxaramee hin jiraadhaa ofiin jenne. Kanaaf maayindi seetiin keenya maal ta'ee jira dhimma qaxaramuuttidha kan inni qabamee jiru. Isarraati kan inni namoota dadammaqsuu barbaadu jechaadha. Kitaaba koo daandii milkaa'inaa keessatti akkuma barreesse sana namoonni yeroo baay'ee waan maatii irraa arganiif nama naannoo isaanii irra jiru irraa argan hojjetudha. Fakkeenyaaf akkuma Oromoon mammaaku sana ilmoon hantuutaa gumbii urwaadha jalatti bartii akkuma jedhamu sana mucaan nuyi barsiisaadha yoo ta'an ijoolleen keenya chookiidhaa fi gabatee gurraacha kan isaan qaqqaban barsiisaan ta'a jedhanii yaadu. Kana isaan argan sana waan ta'eef. Garuu hundi keenya barsiisaa ta'uuf hin uumamne. Inni lammaffaan abbaan qotee bulaadha yoo ta'e ilmi oofaa jedhaa sangaa camadee qotaa oolaa jechuudha. Tapha sanarra oolaa jechuudha. Waan inni argaa jiru waan ta'eef. Garuu Waaqayyo gaafa nu uume hunda keenyayyuu kennaa adda addaati nuu kenneeti kan inni nu uume. Kennaa adda addaa nuu kenne sana immoo nuti itti fayyadamaa jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf garuu nama akkeessuu osoo hin taane of ta'uutu nurra jira. Inni jalqabaa sammuu keenyaan waan ta'e ilaaluu danda'u. Maaltu natti mul'ata jennee ilaaluu danda'utu nurra jiraadha. Bizineesii fi hojii gidduu tarii ibsi ani kenne agas waanuma bal'aa ta'u yoo baate yeroon qabu waan na daangessuu fi obbo Shimallis deebi'an natti fakkaata. Obbo Shimallis deebi'an natti fakkaata. Dhumarra gara mariitti seennaa obbo Shimallis ani mata duree kiyyaa xumuree jira. Isin immoo yaada qabdan achi mata duree keessan irratti ibsitanii yeroo gabaabaa daqiiqaa 10 hin caalleef namootaaf carraa kennin akka yaada isaanii kennanii akkasuma waan keessa isaanii jiru uummata barsiisanii jechuudha. As keessa namoota jajjaboo jira beekumsa sana walitti fiduudha wanti nurra jiruudha. Obbo Shimeen itti fufu. Okay, hayyee kan booltanii nagaa keessanii leenjiin ati nuuf kennitees leenjii baay'ee gaarii fi leenjii baay'ee hubannoo namatti horuudha. Akkuma irra deddeebitee kaasuuf yaalteetti namoonni as keessa jirtanii namoota gurguddoo, namoota beekumsa gurguddaa qabdanii, namoota profeshiiniidhaanis ta'uu danda'a yookaas immoo beekumsaanis nu ol taatan akka taatan ni beekna ni hubanna. Garuu immoo jireenyi akkuma beektanii kan tiyoorii sun immoo ogguu piraktikaaliin deeggaramu namoonni tokko tokko immoo kan profeshiiniin isaanii xiqqoo ta'ee barumsaanii kan ol hin deemne garuu jireenya shaakallii irratti immoo yookaan immoo isa piraktikaal jennu irratti immoo xiqqoo muuxannoo waan qabanii fi lamaan kan ammoo walitti fiduu fi lamaan kan walitti fayyadamu finnee walitti fayyadamu immoo yerichi waan barbaadu waan ta'eef isinis gara kanatti kan dhuftanii sana hubattanii yeroo ogummaa tokkoon yeroo beekumsa tokkoon yeroo hojii tokkoon qofa mo'atamu yookaan immoo injifatamu akka hin taane waan hubattaniif malee beekumsa guddaa fi muuxannoo guddaa akka isin nurra qabdanii ni amana.
So nuti immoo egaa xiqqoo shaakallii kanarratti biizinasii kana keessa seennee hojjechuu keessatti biizinasii kana keessatti kufanii ka'uu meeqa keessa dabarree as waan geenyee fi muuxannoo keenya kana immoo yoo isiniif qoodne caalaatti mul'ata keessan, caalaatti abjuu keessan, caalaatti fedhinnaa isin milkii yookaan immoo milkaa'inaan argachuu qabdan irratti dadammaqina isinitti uuma jenneetu kan nuti yaadne. Wanni guddaan isin nu hubachuu qabdani keessumaa namoonni qacaramtanii hojjechaa jirtani nuti ilaalcha qacaramanii hojjechuun baay'ee boodatti hafaadha jedhu hin qabnu. Sababni isaas maali? Yoo xiqqaateen waggaa 14 qacaramee hojjedhee argeera. Jalqaba irratti ogummaa fayyaatiin waggaa 10 hojjedhee ogummaa kompiitaraan immoo kolleejjii dhuunfaarraa itti gaafatamaa muummee IT ta'ee tan waggaa 4 caalaa barsiiseera. Muuxannoon achi keessatti argadhee kufaatii fi gufaatiin achi keessatti argadhe mataan isaa gara biizinasiitti akkan galu yookaan immoo dhiibamee gara biizinasiitti akkan galu na taasiseera. Sunis immoo maali sababni isaa yoo jettanii ani ijoollummaa koo irratti abjuun qabaa, mul'ata guddaan qabaa. Mul'ata koo fi abjuu koo sana qacarriidhaan mindaan argadhuutiin bira ga'uu hin dandeenye. Erga mul'ata koo fi abjuu koo bira hin geenye immoo maaltu abjuu koo fi mul'ata koo bira na geessisa jedheetan yeroo jalqabaa ani liqeef qusannaa qarshii 5,000 liqeeffadheetanii kan gara hojiitti galee jechuudha. Egaa akka liqeeffadhu kan na taasisee beelee miti, kiraa manaa kaffaluu dadhabee miti, uffataan daaroomee miti. Sababni isaas wanna guddaatu na keessa jira, abjuu guddaatu na keessa jira. So PowerPoint xiqqoo isinii qooduudhaaf waan datti ulfaateen fi guyyaa biraa isheen isiniif godha rakkoon qabu. So mul'ata koo sana abjuu koo sanatu hirribana dhoowwee mul'ata koo sanatu abjuu koo sanatu mindaan ati argattu kuni gahaa miti ana bira ga'uudhaaf jedhee gama dhaabbatee natti lallabaa jiraati. So mul'ata koo sana milkeeffachuuf jedheetanii otuman qacaramee hojjechaa jiru cinaan immoo hojii daldalaa jechuun daldala baramaa sanan jalqabe. Egaa isiniinis kan isin gaafadhu har'a yeroo keessan kana yeroo kabajamaa yeroo qaalii ta'e kana qabattanii dhuftanii teessanii kan nu dhaggeeffachaa jirtanii mul'ata guddaatu akkasiin keessa jiru ni amana. Abjuu guddaa akkasiin qabdan ni amana. Fedhinnaa guddaa bara 2018 fuula dura keenya jiru kana yookaan immoo 2026tti milkeeffachuuf yookaan immoo bira ga'uuf yookaan harkaan qabachuuf yookaan hammattanii rafuudhaaf yookaan of bira qabattanii deemuudhaaf kan barbaaddan mul'ata guddaa jira. So mul'ata sana keessan kana milkeeffachuudhaaf akkasiin hiriirtanii dhaabbattanii naaf gala anaaf jechuudha. Kanaaf egaa xiqqoo mul'ata irratti yoo haasofne yeroo ammaa kana hawaasni keenya mul'ata irratti waa'ee abjuu irratti gaaffii guddaa qaba jedheetan hin yaadu. Sababni isaas barreessitootaafis galanni guddaa haa ga'u malee mul'ata irratti abjuu irratti kaan kitaaba kallattiidhaan hiikuudhaan kaan immoo kitaaba baratan irraa cuunfanii waa'ee mul'ataa waa'ee abjuu karaa adda addaa nuuf kaa'anii jiru. So ammas irra deebi'een galanni guddaa isaaniif haa ga'uun jedha. So teekinooloojiinis karaa adda addaa nutti fidaa jira. Haa ta'u malee mul'ata jechuun maal jechuudha ka jennu xiqqoo gabaabsinee ilaaluu qabna jechuudha. So mul'ata jechuun wanna bakka isin teessanii fuula keessan tulluun guddaan jiraachuu hin jira. Gaalli guddaan jiraachuu danda'a. Galaanni guddaan jiraachuu danda'a. Galaana guddaa sana gama ceetanii duuba isaarraa wanna akka albuudaa yookaan wanna akka warqee tuulamee taa'e isin argaa jirtanii isin wanna sana dhaqxanii harkaa qabattanii kan keessan godhachuudhaaf yaaddanii sammuu keessan keessatti mul'atu. Garuu namoonni biroo namoonni naannoo keessan jiran immoo isiniif arguu hin dandeenye. Keessummaa eenyummaan keessan kan dhoksu jechuudha. Fakkeenyaaf dooktara yoo taatan waaw ati koo dooktara jedhanii namoonni yeroo isaan rikogniishinii isinii kennanii abjuu keessan mul'ata keessan tulluu duuba jiru. Kan isin argaa jirtan kan ormi hin argine akka hin argine isin jalaa kan dhoksudha jechuudha. Ani yeroo baay'ee yeroon ogeessa fayyaa ture waan hojjedha jedheetan yeroon ka'u namoonni na doomsu
ati maal taate waaqa kee hin galateeffatu rabbiin hin galateeffatu namni yeroo ammaa kanatti koo hojii dhabee rakkatu jira akkamii ati akkana jettaa naan jedhanii namoonni hedduun na jalaa doomsaa turanii jechuudha. Kanaaf waggaa 10 guutuu qacaramee kan inni hojjedhe jechuudha. Maatiin koollee akkasi kan si barsiisne nuti kanaaf miti jedhu. Isaan kan ilaalan Shimallis Sooressaadhaan, isaan kan ilaalan Shimallis Sooressaa ogeessa fayyaa kana, isaan kan ilaalan Shimallis Sooressaa ogeessa kompiitaraa kana, Shimallis Sooressaan immoo kan ilaalu nama guddaa, nama dhaabbata guddaa qabu, dhaabbata mataa isaa keessatti yoo xiqqaate namni 100 ol qacaramee kan hojiitti argatu. Innis immoo ofiisaa itti fayyadamee hawaasa isaaf immoo waa tokko ijaaruu kan qabu. Mana barumsaa itti barate yogguu ilaalu, mana barumsaa dhoqqeedhaan loobamtee, mana barumsaa qaawwa ishee keessaan gara alaatti keelloo ilaalaa barate sana, mana barumsaa sana irratti maaliif mana barumsaa sana mana barumsaa sadarkaa isaa eeggate hin taasisu ana hawaasa koof jedhee nama yaadu jechuudha. So obbo Shimallis Sooressaan nama kaampaanii mataa isaa guddaa qabaachuu jedhee nan qaba jedhee fuula duratti ilaalaa deemu jechuudha. Garuu namoonni naannoo koo jiran immoo kana waan naan hubannee fi lakki adabadhuu taa'e yogguu isaan naan jedhanii kan hin arge jechuun kun egaa piraaktikaalii kanan isinii himu jechuudha. So mul'ata jechuun kan isin argitan wanna guddaa isin keessatti waaqni yookaan rabbi isin keessa kaa'ee kanaaf hojjedhu, kanaaf kufii ka'ii, kanaaf dafqa buusii, kanaaf qoraattiin yoo si waraane illee abdiin muratiin, kanaaf yoo gaarri isaallee ol si jalaa dhaabbate yoo dandeesse miilaan illee ol boo yoo dadhabde harkaan daa'imiiti gaara sana bahii gaara sana duuba garuu wanni guddaan ati barbaaddu ni jira jedhee kan waaqayyoon yookaan immoo rabbi nu keessa kaa'ee jechuudha. So mul'anni kun egaa bira ga'ee taniin hin fixee kan jennu miti jechuudha. Gaara tokkorra yoo geenyu gaara lammaffaa yoo geenyu gaara sadaffaarra kan nutti mul'atu jechuudha. So mul'ata jechuun guutummaa guututti kan jiraannu jechuudha. Bara jireenya keenya guutuu kan jiraannu jechuudha. Yeroo jiraannu kan gammachuu nuuf kennu jechuudha. Yeroo jiraannu gammachuu namoota biraaf illee akka kenninu kan nu taasisu jechuudha. So mul'ata akkasii isin qabdan ijoollummaa keessan irraa kaastanii ilaala. An kana isin dhibuu ganda baadiyyaatti hin guddadhe. Baadiyyaatti hogguun guddadhe sana mul'anni kun ni jalqabaa barsiisaa ta'uudha. Har'as kanan sin barsiisu kanaaf mul'ata koo ijoollummaa waan ta'eef malee callisee waa biizinesii waan ta'eef miti. Namni tokko mul'ata isaa argatee bor jijjiiramee nama guddaa ta'a jedhee waan hin amaneef. Kanaafuu yeroo sana maal ta'uun barbaada? Barsiisaa ta'uun barbaada jechuudha. Imaammanni biyya keenyaa ammoo isuma beektan gaafa nani kutaa 12 ta'u xumuru carraa barsiisaatti ta'uu naaf hin kennine jechuudha. Hin jiru filannoo keessallee hin jiru ture jechuudha. Inni lammaffaa gandan ani jiraadhe sana keessatti namni ofcoo qabu jira. So ofcoo akka isaa kana qabaachuun barbaada. Yeroo baay'ee gatii ofcoon gaafadha ture ijoollummaa koorraa jechuudha. Gaafa dhufee qacaramu miindaan koo walitti qabamte ofcoonaa bituu haa turuuti mi'aanuma ofcootti daakamuu sana guddaayyuu geessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf mul'ata koo akkanatti nu badhe jechuudha. Inni kan sadaffaan immoo qonnaan bulaadha. Egaa qotanii waan gaarii oomisha gaarii galchuudha kanan arge jechuudha. Akka keessan kana dooktara injiinara maal kan jedhu kana yeroo sana agarre jechuudha. So bakkan mana kireeffadhee jiraachaa ture keessatti kan isin dhibu bakka hundaattuu biqiltuu nan dhaaba, bakka hundaattuu abukaadoo nan dhaaba, bakka hundaattuu maangoo ni dhaaba. Ati koo kireeffataadha borga dhiiftee deemtaa maaf aangoo dhaabdoo naan jedhani maangoo dhaabuun yookaan immoo abukaadoo dhaabuun yookaan immoo biqiltuu dhaabuun mul'ata koo waan ta'eef kan jiraattu jechuudha. Wanna jiraattu tokko keessatti gaafa galtu waan sii kaffalameef qofa miti kan hojjettu jechuudha. Gammachuun guyyaa tokko mataasaa bakka jireenya kee keessatti guyyaa sana gammaddee akka ooltu si taasisa jechuudha. Guyyaan biqiltuu dhaabee sana hedduun gammada jechuudha. Guyyaan nama rakkatee tokkoon gargaare hedduu gammada jechuudha. Kanaaf isinis akkasii kan sin gammachiisu otoo hojjettanii boqonnaa kan siniif kennu otoo gargaartanii boqonnaa kan siniif kennu maali ka jedhu sana of duuba deebitanii of gaafachuu qabdu jechuudha. Sana argattanii jennaan suni akka boba'aatti fuula duratti akka deemtaniif humna siniif ta'a humna siniif kenna jechuudha. So akkanatti hubachuu qabna jechuudha. Kan lammaffaa egaa abjuudha. Abjuu jechuun maal jechuudha ka jedhus xiqqoo ilaaluu qabna. Oromoon maal jedha? Abjuun bara beelaa buddeen jettiidha. Look imagine ilaalaa gaasumatti. Barri bara beelaadha garuu buddeen jettee jechuudha. Afaan isaallee yogguu dhandhamatu buddeen jedha jechuudha. So kanaafuu har'a isinii waan dhabdantu jira garuu waan argattan sana waan dhamdhamachaa jirtan amma yoo dhandhamattan isinitti dhaga'amu maali? Sana sirriitti adda baafattanii beekuu qabdu jechuudha. Maallaqa dhamoo
hojii namoota biraaf uumuudha moo daldala keessa galuudha moo maalidha ka jedhu abjuu keessan sirriitti beekuu qabdu. Abjuun immoo biran ga'a jettanii keewwattanii kan bira ga'uu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma abjuun keenya bara 2018 miliyoona 10 argachuu yoo ta'e miliyoona 10 kana bara 2018 keessa argannee bira ga'uu dandeenya jechuudha. Hojii jalqabuu yoo ta'e bara 2018 kana keessa hojii sana jalqabnee taanaan abjuun keenya galma ga'eera jechuudha. So abjuun yeroo baay'ee karooraa fi galma wajjiniin walitti dhiyaata jechuudha. Kana abjoodheen ture argadheera kan jennu jechuudha. Kana abjoodheen ture bira ga'eera kan jennu jechuudha. Kana abjoodheen ture raawwadheera kan nuti jechuu dandeenyu jechuudha. Abjuun jechuudha. Mul'anni garuu yeroo dheeraaf kan jiraachuu dandeenyu. Yoo maallaqa argannees yoo maallaqa dhabnees kan jiraachuu dandeenyu. Nama gargaaru yoo ta'e, nama biizinasii hojjetu yoo ta'e, nama barsiisu yoo ta'e bara jireenya keenya guutuu jechuudha. Kan keessa dabarru jechuudha. Kan akkanatti akkanaaf hubattaniin barbaada jechuudha. So egaa waa'ee abjuu fi waa'ee mul'ata gabaabsee kanan isiniif kaa'ee isin akka unurra hedduu dubbistanii fi unurra hedduu akka beektan hubachuurraan kan ka'e ani immoo muuxannoon ani keessa darbee fi muuxannoon ani qaburraa kan ka'e isiniif hin kaasaa jira. Garuu inni guddaan immoo hundi keenyayyuu otoo wanna kana ilaallee baay'ee gaariidha. Hundi keenyayyuu wanna kana otoo beeknee baay'ee gaariidha jedheetan immoo kanan yaade keessumaa waa'ee qoor-qalbii fi biizinasii kana garuu seeraan otoo waliin ilaallee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas maalidha? Yeroo baay'ee hawaasa keenyas yookaas immoo nama kamiyyuu rakkisaa kan jiru waa'ee qoor-qalbiiti. Qoor-qalbii jechuun yookaan isa afaan Ingiliffaatiin maayindiseet jennu jechuudha. So maayindiseet kanarratti anis yeroo baay'ee waanan hojjedheefi yookaas immoo maayindiseet irrattis leenjii adda addaa waan hin kenneefi yookaan immoo kanaanis maayindiseet laayif kooch jedhamuudhaan dhaabbata biyya alaa yuudimiin jedhamurraa sartifaayi waanan ta'eefi so maayindiseet irratti garuu xiqqoo ilaaluu qabna, xiqqoo hubachuu qabna, maayindiseetiin keenya xiqqoo sirrachuu qaba kan jedhu immoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. So egaa amma maayindiseet irratti maaltu jira seetanii obbo Shimallis Sooressaa ogeessa fayyaadha. Obbo Shimallis Sooressaa ogeessa kompiitaraati. Obbo Shimallis Sooressaa biizinasiidhaan akkasuma nama baratee eebbifameedha. Obbo Shimallis Sooressaan nama seera barateedha jechuudha. So waasis kana jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha yoo jennee ilaallee maayindiseetiin obbo Shimallis Sooressaa yeroo ijoollummaasaa barsiisota isaarraa maayindiseetiin obbo Shimallis Sooressaa maatii isaarraa argatee ati nama guddaa ta'uu kan dandeessu yookaas immoo milkaa'uu kan dandeessu yookaas immoo namni dhaabbatee harka walitti siif rukutuu kan danda'u yoo barataa cimaa taatee fi nama barumsaan cimaa taateedha akka jedhu ijoollummaa kootiin kanaan waan hin guddadhee fi jireenyi hunduu kan inni jijjiiramu, mul'anni hunduu kan inni bira ga'amu, abjuun hunduu kan inni galma ga'uu danda'u yoo barumsaan ta'e malee kaaniin bira ga'uun hin danda'amu jedheetan waanan amaneef yookaan immoo maayindiseetiin koo ijoollummaa akka kanatti waan ijaarameef barumsa adda addaa keessa gangalachaan ture jechuudha. So kunoo maal ta'eedha? Kunoo maal ta'ee? Yeroo ammaa kana maal ta'aa jira? Kunoo garamitti deemaa jira? Yoo jennu jaarraan amma keessa jirru barumsi obbo Shimallis Sooressaan itti dhaadhatu yookaan immoo barumsi hundi keenya itti dhaadhannu har'a yeroo har'aa kanatti maal ta'aa jira yoo jettani AI tokko unu caalaatti beekumsa nuti qabnu caalaa yookaan immoo wanna baranne sanarratti waan nuti beeknu caalaa sekondii tokko keessatti namni gaafatee irraa argachuu danda'a jechuudha. Kan isin immoo biizinasii jechuun maal jechuudha jettanii otoo na gaafattanii biizinasii jechuun maal seetee jedhee ganaa amma nan yaadee isin hin finneetti AI tokko garuu har'a yoo gaafattanii waa'ee biizinasii sana gingishitee caalaltee isiniif kennuu dandeessi jechuudha. Kanaaf amma maal gochuun qabaa? Maal gochuun qaba kan jedhu ogguun ilaalu maayindiseetiin ani ijoollummaatiin qabadhee dhufe suni
hamma ta'e xiqqoo sirraa'uu qaba jechuudha. Hamma ta'e xiqqoo sirraa'uu qaba. Nin baradhaa barumsi maaliif na gargaara kan jedhu adda baafachuun qaba jechuudha. So nin baradhaa barumsi ani baradhu garuu hojiin amma hojjedhu kanarratti dabalataan humna naa ta'a. Dabalataan bakkan ani ga'uu barbaadu na qaqqabsiisa. Dabalataan waanan argachuu barbaadu tokko irratti waa guddaa naaf ida'uu danda'a jedheetan baradha malee barumsi an amma barachaa jiru kuni miindaa naa argamsiisa. Kaffaltii guddaa naa argamsiisa. Akka ijoollummaa koon jedhe sanatti beekamtii guddaa naa argamsiisa. Maayindiseet jedhu qabadheetan dhufa yoo ta'e wanna sana garuu maal gochuu hin danda'u jechuudha. Argachuu hin danda'u jechuudha. Wanna sana argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waanan kana hubadhee fi yeroo ammaa kanatti maal gochaan jira? Maayindiseetii koo shiifti godheetanii nama barate garuu nama biizinasii adda addaa hojjetu godheetanii of tumeen jira jechuudha. So kanaaf namoonni as keessa jirtanii inni jalqabaan jechuudha. Inni jalqabaan waanan barbaade tokko nan argadha jettanii yaaduun duratti yookaas immoo yaada kana kaasuun duratti inni jalqabaan waan ani barbaadu sanaa fi maayindiseetiin koo yookaan immoo qoor qalbiin koo kun sirriitti hojjetamee jira ka jedhu ilaaluu qabdu. Fakkeenyaaf kun amma har'a tarii maayindiseet jennee hogguu kaafnu waan haaraa isinitti ta'uu danda'a. Waan haaraa isinitti ta'uu danda'a. Garuu waan haaraa miti. Namni tokko waggaa 12 baratee waggaa 12 eegga baratee booda jechuudha gara yuunivarsiitii galee waa'ee fayyaan maal kan jedhu otoo hin beekin dura namni gadi ba'ee nama yaale hin jiru. Namni tokko waggaa 12 baratee eegga fixee booda barsiisaa ta'uudhaaf immoo maaltu barbaachisa kan jedhamu erga baratee boodadha dhaqee barsiisaa kan ta'e jechuudha. Namni tokko waggaa 12 baratee yookaan waggaa 10 baratee eegga xumuree booda seerri maal jedha kan jedhu seera sirriitti baratee seeraaf of qopheessee seerri kana barbaada, amala kana barbaada, itiksii kana barbaada, tajaajila kana barbaada kan jedhu erga baratee boodadha gara ogummaa seeraatti bahee nama tajaajiluu kan jalqabe jechuudha. Ammas nuti gara biizinasiitti deemnu ta'e biizinasii idilees haa ta'u, biizinasii ammayyaas haa ta'u, yookaas immoo daldala kallattiis haa ta'u, daldala baramaas haa ta'u, gara sanatti hogguu deemnu jalqaba biizinasiin maal barbaadaa kan jedhu beekuu qabna. Jalqaba biizinasiin amala akkamii barbaada kan jedhu beekuu qabna. Namoonni tokko biizinasii akkamii ilaalu seetan yoo hojjettan bu'aa guddaa kan irratti argattan bakka kanuma kan isaan beekan. Biizinasiin garuu kan isin ibu yeroo nuti itti baanu ka biizii nu godhu jechuudha. Garmalee biizii kan nu godhu. Boo'icha namaarratti akka garaa keenyaa deemnee kan hin argamne. Gammachuu namaarratti akka garaa keenyaa deemnee kan hin argamne. Hirriba gahaa akka garaa keenyaa rafnee buluu kan hin dandeenye. Ganama yoon ka'e maalan sirreessa? Bakka kamtuu qaawwa qaba kaman duucha jettanii halkan siree keessan irra ciistanii waa'ee isaa akka yaaddan kan isin godhu jechuudha. Kanaaf namni hedduun biizinasii kan hin hojjenne jechuudha. Maaliif akka inni biizii nama godhu waan beekaniif jechuudha. Kanaaf maal jedhu namni tokko waan tokko akka hojjechuu hin dandeenye yoo hubatu wanna sanaaf maal kenna jechuudha. Wanna faallaa kenna jechuudha. Taargaa faallaa ta'e kenna jechuudha. Sooressa ta'urra hiyyeessa ta'uu wayyaadha. Ilaalaa hiyyeessa ta'uu wayya. Sooressa ta'urra hiyyeessa ta'uu wayya isiniin jedha. Barbaadu fidee amantaa faana wal isin jalaa qabsiisa. Barbaadu fidee ati barattee akkamiin kana hojjetta isiniin jedha jechuudha. Imaajin inni hojjechuu waan hin barbaanneef jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa biizinasii jechuun yeroo muraasaaf humna keenya, yeroo muraasaaf beekumsa keenya, yeroo muraasaaf yeroo keenya, yeroo muraasaaf maallaqa keenya kan barbaadu garuu immoo erga nuti guddisnee jechuudha. Erga nuti guddisnee amma namni tokko waggaa 18 guutee jennaan gargaara maxxantummaa maatii jalaa baheera jedhama miti. Ammallee dhiisaan gaa 40 haadha isaa bira kan taa'u jira magaalaa Finfinnee keessa jechuudha. Maaliif haadha kee bira teessannaan ani koo haadha koon jaalladha. Haadha koorraa adda bahee waan jireenyi natti tolu natti hin fakkaatudha. Akkamiin itti tola innoo biddeen bitatee nyaachuu hin danda'u. Innoo waa hojjetee nyaachuu hin danda'u. Kanaan akka haadha isaa waan jaallatutti godhee magaalaa Finfinnee keessa deemtan waggaa 40 taa'ee waggaa 40 isaatti haadha isaa bira kan taa'u jira jechuudha. Maaliif hojiin jaallatu hojiin barbaadu shumarraa waan isheen fiddee sabbata isheerraa hiiktee kan isheen isaafii kennite nyaachaa isuma xuuxachaa jiraachuu waan barbaadeef qofa malee namni tokko waggaa 18 guutee jennaan maxxantummaa
maatii isaa jalaa bahuu qabadha. Biizinasiin tokko immoo waggaa 3 waggaa 5tti guutee jennaan isinirraa maxxantummaa isinirraa adda ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf anamni yeroo baay'ee Finfinneen jira garuu biizinasiin kun magaalaa Hararitti qabu ran ofiisaa ufumaan of operate godha jechuudha. Yoo xiqqaate nama 20 fi sanaa oltu hojjeta jechuudha. Garuu yeroo jalqabaa halkaniif guyyaa achi keessallee naannee hanga kosii isaa qulqulleessu, hanga akka waardiyyaatti tajaajilu, hanga akka waan keessummeessituutti tajaajiluutti cimee hojjedheen jira waggaa 3 jechuudha. Waggaa 3 booda garuu maaliin barbaanne anan barbaanne jechuudha. Waggaa 3 booda immoo anaanuu na fayyadaa jira jechuudha. Biizinasii kan biraa akkan hojjedhu anaanuu sappoorti na gochaa jira jechuudha. So amalli biizinasii akkas ta'uusaa beektanii itti seenuu qabdu jechuudha. Egaa walumaa galatti hogguun siniif kaa'u namni tokko jireenya isaa keessatti, namni tokko barumsa isaa keessatti, namni tokko bultii isaa keessatti, namni tokko qabeenya horachuu keessatti waan 3 guuttachuu qabaachuudha. Waan 3 sirriitti beekuu qabdu. Bultii ijaarrachuu keessattis haa ta'u, biizinasii hojjechuu keessattis haa ta'u, nama faana jiraachuu keessattis haa ta'u, mana amantaa keessattis haa ta'u, eessattis haa ta'u waan 3 beekuu qabdu. Inni jalqaba qoor-qalbii keessan wanna sanaaf qopheessuu, wanna sanaaf qaruu, wanna sanaaf ijaaruu, wanna sanaaf cimsuu qabdu jechuudha. Kanaafuu maayindiseetii keessan wanna sanaaf akka ta'u bocuu hojjechuu qabdu jechuudha. Biizinasii hojjechuu tootee maayindiseetii biizinasii qabaachuu qabdu jechuudha. Biizinasiin amala isaatiin kana sirraa barbaadamu kan jedhu sana sirriitti beektanii itti galuu qabdu jechuudha. Kanaaf maayindiseetii keessan yookaan immoo ilaalcha keessan kan dura ture ilaalcha biizinasiitti akka inni tolu akka inni mijatu gochuu qabdu jechuudha. Egaa qonnaan bulaan keenya agartaniittu dachee mataa'u kana bajjii mataa'u kana barbaade boqqolloof qotaa, barbaade xaafiif qotaa, barbaade immoo qamadiif qotaa jechuudha. Qonni boqqolloodhaaf qonnuu fi qonni xaafiidhaaf qonnuu fi qonni ataraaf qonnu, qonni shumburaadhaaf qonnu tokko miti. Yeroon isaallee tokko miti kan isin ibsu jechuudha. Kanaaf nutis sammuun keenya inni baranneerraa barumsi sun immoo biizinasii kana keessatti maal nu gargaara ka jedhu sirriitti beekuu qabna jechuudha. Inni guddaan maayindiseetii keenya irratti seeraan hojjechuu qabna jechuudha. Biizinas maayindiseetii qabaachuu qabna. Biizinas maayindiseetii qabaachuudhaaf immoo tokko yoo dandeenye kitaabota waa'ee biizinasii dubbisuu. 2 immoo namoota akkasii biizinasii keessa galanii hojjetanii muuxannoo isaanii namaaf qoodanii namoota akka piroofeesar yookaas immoo namoota akka koo namoota akka birootti hiiqxanii maal gochuu qabdu jechuudha. Muuxannoo horachuu qabdu jechuudha. Asirrattis jala muree kanan isinii himu daldala baramaa sana keessatti yookaan immoo traditional business isa jennu sana keessatti namni tokko akkamiin akka hojjetee milkaa'ee sitti himuun argattu. Sababni isaas maali? Boori ati dorgomaa isaa taatee dhufta. Kanarraan baratteetta. Kanarraan beekumsa qabda. Boor gaafa dhuftu na kuffista jedhee maal siin jedha? Nutoo dhiisnee keessaa ba'uuf jechaa jirra. Obboleessoo adabadhuu taa'i. Otoon akka kee kana baradhee ani miindaan argadha ta'e akkamiin waaqa koo kan galateeffadhu akkamiin rabbiin koo kan galateeffadhu anatu beekaa. Obboleessoo maal jedhe boqqolloon illee yookaan immoo otuma gubattuu kolfiti. Nuti koo otuma gubannuu jiraachaa jirra malee waa argachaa hin jiru siin jedha. Baqa kuni baramaadha. Daldala barame keessatti namni icciitii milkaa'ina isaa sii himu hin jiru. Kanaafidha yeroo hedduu kan inni jibbamaa ture jechuudha. Daldala ammayyaa keessatti garuu kootu an akkana godheen hojjedhe, akkana godheen baradhe, akkana godheen argadhe, atis immoo akkanatti hojjedhuuti, akkanatti dafqiiti, akkanatti ama'iiti argadhuudha. Baqa ni argatta. Ndawum wal gargaarree yoo hojjenne wal tumsina wal cimsina. Neetwoorkii taanee yoo hojjenne ati ka Wallagga jirurra naa ergita, ani ka Jimmaan si erga, ka Arsii immoo abaluu nuu fida, ka Maqalee ka Gondar immoo abaluu nutti erga. Naannaa sana immoo oomishni keenya baay'ee ni barbaadama. Oomisha keenya gara naannaa sanatti ni geessina siin jedha. Kun egaa daldala isa ammayyaati. Because daldalli inni ammayyaa yookaas immoo entrepreneurship keessatti agartanii toote torbaffaa irratti kan nuti hawaasa keenyattis himaa jirru, kan nuti namoota biizinasiitti hojjetan irrattis himaa jirru, neetwoorkii qabaadhaa, biizinas kaardii qopheeffadhaa, namoota adda addaaf kennaa, namoota adda addaa bilbila isaanii qabadhaa, oomisha keessan gara achitti ergaa. Yeroo sanadha kan isin bu'aa argachuu dandeessanii. Even ani torban lamaan kaleessaa moo akkasii yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii koomersiitti guest of speech jedhanii na waamanii turanii marketing in action kan jedhu irratti maal nu gorsita jedhanii dargaggoon gaaffii hogguu na gaafatanii
just you have to be networked ta'uu qabdu. Networked ta'uudhaaf immoo jalqabuma ilaalcha keessan jijjiiruu qabdu. Networked yoon ta'e bu'aa qabeessan ta'a. Kanaafuu ijoollee as keessa jiranii bilbila isaanii qabadhee ogummaa isaanii, maalummaa isaanii, teessoo isaanii sirriitti hubadhee ba'uun qaba akka jedhu ilaalcha akkasii jijjiirrachuu qabdu jedheeni. So mee warrumtas teessanii bilbila walii kennaa. Warri walirraa fudhatanii beektu naan hundi isaaniiyyuu bilbila walirraa fudhatanii hin beekan jechuudha. Garuu eebbifamanii ba'uuf. Eebbifamanii gaafa ba'an tokko Maqalee, tokko Gondar, tokko Jimma, tokko Harar, tokko Baalee, tokko immoo Booranatti galuu danda'a. So kan akkanatti qabachuu qabna jechuudha. Inni jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo kan isin hibu maayindi seetitti aansine skill set qabaachuu qabna. Ogummaa qabaachuu qabna. Jarana ogummaa akka keessan namni qabu hin jiru. Ogummaa akka koo namni qabu hin jiru. Sababni isaas sababuma handhuura biyya keenya Oromiyaa keessatti dhalanneef jechuudha. Imagine kana yaaddanii beektu. Ati cororsaa nyaattee hin beektu. Ati cororsaan akkamitti akka hojjetamu hin beektu. Dargaggeessumti as keessa jirtu. Shamarrumti as keessa jirtu hin beektu. Uummanni biyya keenya hundi cororsaan barbaadu. Uummanni biyya keenya hundi caccabsaa xaafii diimaan barbaadu. Xaafii gurraachaan barbaadu. Uummanni keenya hundi qorii Arsii jiru hin barbaadu. Uummanni keenya hundi nyaata aadaa naannoo Arsii jiru hin barbaadu. Garuu ogummaan kun ogummaa keenya miti. Sababni isaas ani ogeessa fayyaadha. Sababni isaas ani ogeessa kompiitaraati. Sababni isaas ani ogeessa barsiisaati. Sababni isaas ani ogeessa injiineraati. Sababni isaas ani PhD baradheen ikkoo dooktaradha. Akkamiin cororsaa shiganda keessaa otoo jennu gatiima cororsaa sana immoo ittiin deebisnee binnee nyaannu immoo hin qabnu kan isin hibu faallaa jechuudha. Kanaaf ogummaa hedduu jira. Ogummaa hedduu jira. Afaan Amaariffaatiin maal jedhu? Muyaa balibbeedhu. Muyaa balibbi kan jedhamu hin jiru. Ogummaa baasanii gurguranii maallaqatti jijjiiranii of fayyadanii hawaasas fayyadanii biyyas maatii ofiis fayyadamuudha. So ogummaan sun maal ka jedhu sirriitti ilaaluu qabna. Kana gaafa isinitti himu leenjii qofaan miti kan isinitti himu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni magaalaa Harar jettan ni beektu bara 2010 irraa kaasee mana nyaataa keenyaa jedhamu banee caccabsaa, cororsaa, hancootee gurgureetanii ittiin guddachuu danda'eera obboleessoo baqa kanu. Namni ogummaa akkanaa kana yookaan immoo muuxannoo akkanaa kana siif qoodu hin jiru daldala isa kaan keessatti jechuudha. Kanaaf daldalli ammayyaa garuu yoon isiniif qoode yoo isin jijjiiramtan jijjiiramni keessan anaan ol na baasa ol na buta malee gadi nan butu. Maaliif jijjiirama keessan keessatti boriftaan immoo isin waliin kan hojjennu waan addaa jira jechuudha. Muuxannoo kan biraan irraa barbaaduu dhuftu anis muuxannoo kan biraa isin irraa barbaaduu dhufa. Isin muuxannoo irraa barbaaddu animmoo waan dheedhii isin irraa barbaaduu jiraachuu danda'ati. So haala kanaatiin ogummaa isin gara maallaqatti jijjiiruu dandeessan maal kan jiru gadi fageenyaan ilaala. Anaan anaan egaa rabbiinis ijoollummaarraa kaasee na eebbise. Adaadaa koo biratti hin guddadhe. Adaadaan koo immoo yeroo sana dhalan qabdu turte. Anuma qofaan kan ishii tajaajilaa ture. Waan alaan hojjettu hunda hojjedheen darbe. Yeroo sana natti kolfamaa ture. Har'a garuu maallaqa naa ta'e jechuudha. So inni koo duriyyuu akkasiin jedhama. Inni koo duruu nama cimaadha. Yeroo sana garuu nama cimaadha namni naan jedhee hin jiru. Nama hedduun natti kolfaa ture jechuudha. Har'a garuu wanni sun gara biizinasiitti naaf jijjiiramuu danda'ee jiraachaa. Kanaaf isin bira ogummaa akkamii jira? Ogummaa gara biizinasiitti jijjiiruu dandeessan sana gadi fageenyaan ilaaluu qabdu jechuudha. Egaa inni sadaffaan akka namni isiniin jedhee milkaa'ina kamiifuu bultii ijaarrachuu osoo barbaaddanii, biizinasii jalqabuu barbaaddanii, leenjiin kenna yoo ta'an yoo barbaadan waan na barbaadan nan hojjedha jettanii yoo jalqabdan sadaffaa irratti immoo meeshaan isin barbaachisa jechuudha. Meeshaa malee waan isin hojjettan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma otoo moobaayiliin qabdan ta'e har'a nufaan ol qunnamuu hin dandeessan jechuudha. Otoo moobaayilii nuti hin qabnu ta'e har'a leenjii kana isiniif hin kenninu jechuudha. Kanaaf gaafa biizinasiittis gaa baanu gaafa jireenyatti baanu maal barbaada jechuudha? Meeshaa barbaada jechuudha. Meeshaan inni barbaadu fakkeenyaaf buna danfisa hojjettan jabanaa ni barbaada, siinii ni barbaada, ka ixaanatti aarsan ni barbaada, ka ixaanatti kaan ni barbaada, waa hedduu ni barbaada. Ka bunatti akaan ni barbaada, ka bunatti tuuman yookaan immoo itti daakan ni barbaada jechuudha. Waan fedhan hojjettan waan isin hojjettan hunduu meeshaa isin gaafata jechuudha. So meeshaan immoo yeroo baay'ee maal ta'a jechuudha? Meeshaan walqixa
maallaqa wajjin ta'a jechuudha. Which means maallaqa isin barbaachisa jechuudha. Maallaqni sun meeshaa sana bituu danda'a jechuudha. Yoo meeshaa sana qabaattan yoo meeshaa sana hin qabdan ta'e immoo maallaqaan meeshaa sana bittaniitu kan isin jalqabdan jechuudha. Milkaa'ina kam keessattuu, jireenya kam keessattuu, bultii ijaarrachuu kam keessattuu inni sadaffaa irratti isin barbaachisu immoo meeshaadha jechuudha. Meeshaa sana immoo maaliin binnaa? Maallaqaan binnaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hogguu cuunfinu abjuu keessanii fi mul'ata keessan qabattanii hogguu kaatanii abjuu keessanii fi mul'ata keessan milkeeffachuudhaaf immoo waan sadii isin barbaachisa jechuudha. Inni tokko qoor-qalbii yookaan maayinseetiin isin barbaachisa. Maayinseetii waan sanaaf ta'u ilaalcha waa hojjettan sana yookaan immoo ilaalcha bultii ijaarrattan, ilaalcha hojiitti bobbaatan sanaaf isin barbaachisa jechuudha. Kan lammaffaa ogummaan isin barbaachisa jechuudha. Namichatu yeroo tokko beela'eetu dhaqna qabuun hin beekaa jedhe. Dhaqna qabuun hin beeka kan inni jedhe namni dhaqna qabuu beeku jalqaba nyaata kennamaaf jechuudha. Erga nyaata kennaniifi booda nyaata nyaatee booda kunooti intala kanadha dhaqna qabii jennaan lakkii akka qaba dhaqni qabaanii ani hin beeku kana jedhee harka of keessaa baasee jedha. Ogummaa sanaa qabaachuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan egaa waan tokko nan hojjedha jennee yaadne irratti qonnallee nan qota jennee yaadne irratti sangaan nu barbaachisa, qambarriin nu barbaachisa, gindiin nu barbaachisa jechuudha. Sangaan qabnu otee hin binna, qambarriin qabnu otee ni binna. Akkasumas immoo maarashaas hin qabnu otee ni binna jechuudha. Kanaaf inni sadaffaa irratti nu barbaachisu maallaqa yookaan meeshaadha. Jireenya kam keessattuu milkii qabeessa ta'uudhaaf wannoonni sadiin kun akkan isin barbaachisan sammuutti qabadhaatii jireenya barbaaddan irratti bobba'aatii milkaa'an hawwii koo isa guddaadha. Waan dhaggeeffattanii fi guddaa galatooma. Horaa bulaa deemanaa jechuun barbaada. Ulfaadhaa obbo Shimallis gabaabaadhumatti akkamiin ilaalcha keenya hojiif qabnu sana sirreessuu akka qabnu nutti himanii jiranii. Waa'ee hojii dubbanne silaa, waa'ee bizineesii dubbanne silaa, maayindiseetiin keenya immoo qaxaramuu kan jedhu sana duukaa yeroo hunda alerti ta'a. Inumaa immoo mata duree ittaanu keessatti ni ilaalla. Maanni bor sa'aatii kana jechuudha. Inumaa yeroo baay'ee akkaataan ilaalcha keenya yoo lafa jirru kana baane jiraachuu akka hin dandeenyetti qalbii keenya amansiifnee jirra. Achi bahuutu dirqama isiniin jechuu koo miti. Garuu yeroo hunda konfortii zoonii ni jennu. Bakka ho'ifannee teenyu jireenya keenya, maayindiseetii keenya walumaa gala jiruuf jireenya keenya irratti dhiibbaa qaba. Amma maateriyaal waan isaan jedhan sun wanta nuyi tuulsii nuyi fayyadamnu, meeshaan nuyi fayyadamnu baay'eensaa konfortii zoonii keenya duukaa wal qabata. Akkaataan nuti meeshaa sanatti fayyadamnu. Amma ani fakkeenyaaf telegiraamiidhaan barsiisuu irratti baay'ee intiniin qabuun ture. Har'an muuxannoo godhadhee jechuudha. Yeroo hunda wanti yaadu namni waasappii fayyadamuu qaba jedhee yaada. Namni baay'een immoo waasappii hin qabu. Kanaafuu dirqama maalitti of firoomsuu qaba jechuudha. Telegiraamichattis of firoomsuu qaba. Telegiraamiin kun baay'ee intinis piraayiveetiidhuma gootee yeroo itti fayyadamtu warri jajjaboo ta'anii namoonni ogummaa kanaa qaban cabsanii sitti seenuu danda'u. Kana garuu waasappii irratti hin danda'an. Isa sana waan ani ilaaluufi jechuudha. Gaafa ani ilaalu immoo baadiyyaaf magaalaatti namni telegiraamiidha kan inni fayyadamu. Kanaaf asiin jedhee daayinaamizimii isa jennu sana of jijjiiruun dirqama jedheen gara kanatti dhufee isin gaafachuu jalqabee jechuudha akkan itti fayyadamu. Natti himtanii ittan fayyadame ogummaa barbaada waan ta'eef. Isinii galee amma nuti waan nuu galeef waan hunda beennuuf addanarraa hiyyaan jiru. Sagantaa akkasii immoo fedha isaan gaafa qopheessu. Sagantaa tajaajila leenjii gaafa qopheessu haalli naa mijatee natti tolee miti bara isinittan hima. Obbo Shimeen gaafa kana hunda ta'anii maal jedhanii qopheessan guyyaa 2-3 dadhabanii waan amma dubbatan irraa yaadannoo qabatanii gaafa hojii waan dubbisan sana dhimma hojii wal qabsiisanii nutti himan sababa yeroo gaarii haala mijataa qabaniif miti. Wanni nu keessa jiru kun nama biras ga'uu qaba jennee waan amannuufi jechaadha. Kanaaf maayindiseetiin kun baay'eedhuma barbaachisaadha isinittan hima. Ilaalcha keenya qophii sammuu keenyaa kana karaa sirriirraa hin buufnu taanaan jireenya achumee jiraachuun keenya itti fufaa. Warri gara keenya dhuftanii nu duukaa hirmaattan leenjii kana dhaggeeffattan namoota 45 kabaja guddaan isinii qaba.